Asham akkam jirtan daawwattoota koo nagaami nageenyi badhaadhaa odeeffannoowwan har'aatiin isinii dhiyeessaa. Egaa har'a dhimmoota adda addaati biyya keenya Itoophiyaa keessatti kan raawwatame kan irratti xiyyeeffachuudhaan tartiibaan odeeffannoowwan adda addaa isinii dhiyeessaa. Odeeffannoon ani haala kanaan isinii dhiyeessu kun namoota biroo biraas dhaqqabuu akka danda'uuf laayik sabskiraayib akka gootaniifin kabajaan isin affeera daawwattoota koo gara odeeffannoowwan har'aattiin isin dabarsaa turtii gaarii. Egaa har'a manni marii ministirootaa walga'iisaa idilee 32ffaa gaggeesseera. Manni marichaa dhimmoota adda addaa irratti mari'achuudhaan murteewwan dabarseera. Egaa manni marii ministirootaa Itoophiyaa egaa yeroo adda addaatti walga'uudhaan dhimmoota biyya irratti mari'achuudhaan murtee kan dabarsu ta'uunsaa ni beekama. Akkatuma kanaan har'as iddoo Muummichi Ministeera Dr. Abiy Ahmed argamanitti manni marii ministirootaa walga'ii idilee 32ffaa gaggeessuudhaan dhimma liqaa fi kanneen biroo irratti dhimmoonni irratti mari'achuudhaan murteeffaman gara mana marii bakka bu'oota uummataatti akka darbaniif ajajeera. Akkatuma kanaan egaa manni marii bakka bu'oota uummataas murteewwan manni marii ministirootaa dhiyeesseef irratti xiyyeeffachuudhaan mari'achuun gara fuulduraatti haala faayidaa biyyaa fi uummattoota Itoophiyaa eegsisuun murteewwan ni dabarsa. Labsiiwwanis ni raggaasisa jedhameeti kan eegamu. Dhimmi biraa daawwannaan ittaanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgan Xurunee Azerbaaijaanitti kaleessa eegalan har'as itti fufeeti kan ooleegaa oolmaa har'aatiin dhimma digitaalaayizeeshinii irratti xiyyeeffachuudhaan mari'atameera. Egaa biyyi Azerbaijaan jedhamuudhaan beekamtu kun egaa damee kanaan Itoophiyaadhaaf muuxannoo gahaa kennuu dandeesse jedhameeti itti xiyyeeffatamee dhimma kanarratti kan hojjetame. Akkatuma kanaan egaa dameewwan hojii adda addaatiin Itoophiyaa fi Azerbaijaan wal ta'uudhaan akka hojjechuu danda'aniif waliigalteewwan adda addaa akka taasifaman ittaanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgan Xurunee ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin mirkaneessaniitiin jiru. Kan biraa odeeffannoo naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateen egaa naannoo Oromiyaa keessatti hojiiwwan misoomaa adda addaa hojjetamaa akka jiran ni beekama. Ittaanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii akka mirkaneessanitti egaa hojiiwwan misoomaa adda addaa baasii birrii biiliyoona 30 caaluun hojjetamaa jiru naannoo Oromiyaa iddoowwan adda addaa keessatti. Hojiiwwan misoomaa kun egaa yeroo muraasa keessatti xumuramanii tajaajilaaf akka ga'aniif carraaqqiin olaanaan taasifamaatiin jira. Egaa akka obbo Awwaluu Abdii mirkaneessanitti pirojektoonni misoomaa kun ijaarsi isaanii xumuramee baatii waxabajjii dhufuu fi adoolessa keessa akka eebbifamaniif qophiin taasifamaa jira. Odeeffannoo dhimma biyya irratti xiyyeeffate kan birootiin ergamaan addaa Ameerikaa naannoo gaanfa Afrikaatti jechaadha. Ergamaa addaa Ameerikaa Maayik Hamer hooggantoota paartilee siyaasaa wajjin mari'achuun isaanii beekameera. Egaa odeeffannoon tamsa'aa jiru akka mul'isutti ambaasaadarichi Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi Daawud Ibsaa wajjin akka mari'atan beekameera. Mariin kunis kan taasifame embaasii Ameerikaa as magaalaa Finfinneetti argamutti akka ta'e gabaafamaatiin ture. Naannoo gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamer haala qabatamaa amma jiruun hooggantoota paartilee siyaasaa wajjin maaliif mari'achuuf akka dirqaman egaa wanni beekamu hin jiru. Tarii shira qabaachuu danda'a jedhamee ni shakkama. Egaa Ameerikaan faayidaa ishii eegsifachuudhaaf jecha yeroo adda addaatti dhimma Itoophiyaa keessa seenuudhaan carraaqqii gochaa kan turte ta'uun ni beekama. Haala qabatamaa amma jiruunis kanarraa bilisa ta'a jedhamee hin yaadamu. Egaa biyyi keenya Itoophiyaan humnoonni alaa carraaqqii taasisaniif hin jilbiiffantu kun beekamaadha. Hundumaafuu biyyi Ameerikaa egaa
faayidaa ishii giddugaleessa taasifachuudhaan haala mijaawaa argatte kamittiyuu fayyadamurraa duubatti akka hin jenne ni beekama. Kanumarraa ka'uudhaan egaa ergamaan addaa naannoo gaanfa Afrikaa ambaasaadar Maayik Hamar mariin Profeesar Mararaa Guddinaa fi hoogganaa Abaa'oo Shanee Daawud Ibsaa wajjiniin taasisan egaa maal fidee dhufaa kan jedhu fuulduratti kan agarru ta'a. Hundumaafuu egaa kana qofa odoo hin taane Ameerikaan gareen naannoo Amaaraatti sochii taasisaa jiru keessumattuu garee finxaalessaan Faannoo jedhamuudhaan beekamu waraana akka dhaabuuf ibsa baastee jirti. Ambaasaaddarri Ameerikaa as magaalaa Finfinneetti argaman egaa kanarratti xiyyeeffachuudhaan ibsa kan baasan ta'uun isaanii beekameera. Waamicha Ameerikaan dhiyeessite kanarratti hundaa'uudhaan egaa gareen finxaalessaan naannoo Amaaraa keessa socho'uudhaan uummata naannoo Amaaraa irratti miidhaa geessisaa turee fi ammas haala adda addaatiin uummata ugguruudhaan miidhaa geessisaa jiru sochii taasisaa jiru ni dhaabamoo hin dhaabu kan jedhu egaa fuulduratti kan agarru ta'a. Hundumaafuu nagaadhaaf taanaan guddina biyyaatiif yaaduudhaaf taanaan sochiin Ameerikaan jalqabde kun kan deeggaramudha. Garuu immoo ija shakkiitiin kan ilaalamu ta'uunsaa ni beekama. Ameerikaan biyya kamittiyuu sochiin ishiin taasiftu faayidaa biyya ishii giddugaleessa taasifachuudhaan akka ta'e ni beekama. Itoophiyaanotaaf yaaddee akka hin taane egaa beekamaadha. Kan waan dhufu egaa kan walumaan agarru ta'a jechaadha. Profeesar Mararaa Guddinaa marii ambaasaadara Maayik Hamar wajjin embaasii Ameerikaas Finfinneetti argamutti taasisan irratti egaa dhimmoota adda addaa kaasaniiru. Egaa keessumattuu marii biyyaalessaa wajjin wal qabatee yaanni kaasan jira kan miidiyaawwan adda addaa irratti tamsa'aa jiru. Komishiniin marii biyyaalessaa egaa mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaan ittiin hoogganamaa jiru kan ofii isaatii jecha hundeeffatedha jechuudhaan kanumaan duras himachaa turanii egaa marii ambaasaadaricha wajjin taasisan kanarrattis kana kaasaniiru jechaadha. Kanaan dura egaa hoogganaan KFO kun mootummaa Itoophiyaa irratti yakkoota adda addaa dhiyeessaa turanii kana gochaa ammoo dimokiraasiin hin jiru gonkumaa Itoophiyaan biyya dimokiraatoftuu ta'uu dandeessu miti jechuudhaan himaniiru. Garuu wanti isaan hojjechaa jiran haalli isaan yaada isaaniittiin ibsatan Itoophiyaa keessa sirni dimokiraasii kan jiru ta'uusaa fi aadaan dimokiraasii akka dagaaguufis carraaqqiin taasifamaa kan jiru ta'uusaa mul'isa. Odoo dimokiraasiin jiraachuu baate haala kanaan gonkumaa yaada isaanii ibsachuu hin danda'an. Aadaan dimokiraasii akka dagaaguuf carraaqqiin utuu taasifamuu baate haala kamiiniyyuu namni akka barbaadetti mootummaa badhaadhinaa hooggansa mootummaa Itoophiyaa amma jiru jechaadha hin arrabsu hin salphisu jechaadha. Haala adda addaatiin isaan dabalatee egaa hooggansa jijjiiramaa arrabsuudhaan waan hin taane itti maxxansuudhaan maqaa gurraachessuudhaan sochiin taasifamaa kan jiru ta'uunsaa ni beekama. Egaa inni kun obsa aadaan dimokiraasii akka babal'atuuf mootummaan jijjiiramaa mul'isaa jirudha jechuun ni danda'ama. Odeeffannoo xumura irratti isinii qoodu hordoftoota koo waa'ee walgahii paartii badhaadhinaa irratti kan xiyyeeffatedha. Paartiin badhaadhinaa egaa tibbana raawwii hojii baatiiwwan 9 darbanii naannoo Amaaraa iddoo miidhagee ijaarame gorgoraa keessatti kan qorate ta'uunsaa ni beekama. Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa hojii isaanii baatiiwwan 9 darban keessa hojjetan haala ittiin ilaalantu ture. Gama raawwii hojii gaggeeffame kanarratti maaltu ilaalamee haala kamiin ilaalamee ciminnii fi hanqinni jiru maali jechuudhaan egaa miidiyaawwan adda addaatiif odeeffannoon kennameera. Egaa pirezidaantota naannolee dabalatee ministeeronni fi hooggantoonni hojii sadarkaa adda addaa irratti argaman walgahii gorgoraatti deemsifame kanarratti maaltu akka ilaalame hanqinaa fi ciminni jiru maal akka ta'e miidiyaawwaniif ibsa waan kennaniif kanatu
tamsa'aa jira miidiyaawwan Itoophiyaa gurguddoo ta'an irratti jechaadha. Egaa guddinni Itoophiyaa saffisaa kan jiru ta'uusaa rakkoowwan nagaaf tasgabbii wajjin wal qabatanii kanaan dura mudataa turanis dhawaataan fala argachaa fi hirrachaa kan jiran ta'uun isaanii haala qabatamaa amma jiru kan irratti hundaa'uudhaan yoo itti fufiinsaan ciminaan hojjetame guutumaaf guututti Itoophiyaan damee hawaas dinagdee fi siyaasaatiin biyya adda duree ta'uun ishee waan hin oolle akka ta'e egaa miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa kun ibsawwan adda addaa kennaniin mirkaneessaniiru. Hordoftoota koo egaa odeeffannoowwan har'aaf qabadhee dhiyaadhe kanneenuma haaluma wal fakkaatuun yeroo biroottis odeeffannoowwan dhimma biyyaa dhimma Itoophiyaa irratti xiyyeeffatan isiniifin dhiyeessa. Egaa odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf like subscribe akka gootaniifin isin yaadachiisa. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'aa.